السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماعة كفوني كوجمتوتا في جالة أردوتو تجنجاتما بقنا قاعد نفتن فيديوهات ورونا دي سي كان نفتن سبسكرايب قوتشو ما تيكوتا ور سبسكرايب قوتشينا ولين تلتن إدو قلتو ما هيدو بسين زالتا إلمان روما بكي نجرتن دي وانا سيادة من رب بنزنا بكي سوسين جتا رامرانيا كمان فانا قال الحمد لله ربي نفها تقبلوا ربي إنما يساعد جسومي يساعد جسدات نوح إن شاء الله. Egaa obboleen kiyyaa viidiyoo haaraa dhufan keessatti wantoota torban lamaan darban kana keessa ijoolleen Amaariffaa fi kan Amaariffaan dubbachaa turanii warri Amaariffaa hordoftanus warri afaan Amaariffaa dandeessanus dhaggeeffatanii jirtanii yaada. Waa'een sunis maaliif jettanii miti isin viidiyoo irratti argitan kun warri hin beekne yoo jiraate maqaan isii Iite Maaram jechuun beekamtii yookaan obboleettii Maaramii kan jechuudhaan of waamte jechuudha. Obboleettii seexanaati malee obboleettii Maaram kana miti. لأنه أبلين كيانيتين كون دين إسلام تكيسو في أكثر مسلمات كيني تكيسي الرسول مسجد أنوار درسي الرسول تجورا ترتي فيديو سي بوتو مساسين دليل جنبيسني خممو جت فيت كابا كيس سينيتين جرا بكا حرما بكا سلاني حجين حرما كيس سينيتين جرا جرتي فيديو فتوكو بروغا إيهان فيديو نسيتي موجودوني دين الإسلام دين تكيسي تدن سوتي ديني سين كريك بدن ديسوتي ديني إفا أردي في سمي ولد تبسوي تودا إيكا أبولين كيا كنا كم تفتته نيتين كون أنسو دربيا حرام كيس نزلتي نقابو فتتي كان فيديو إديتي كلامي فيديو صباحي دمي إديت كلامي كدي فميلا خنا فو أبولين كيا نيتين كون حرام كيس نسيني ولكن حسن سينا سوتكون أكني أمته إثيوبيا أردي حبشة عمدا ركني كيس بوسو ليشودا كان dubbachuu barbaadu viidiyoo kana bakka hundatti sheer godhaa warra afaan Amaariffaatiin dubbattanus namoota hedduu viidiyoo waraabee jira. Viidiyoon kun dhugaa ta'us soba ta'us viidiyoo kana namni tokko dhugamee arabatti mataanaan habashaan akkuma siin fayyaanisii rakkoo keessa fuudheemtu jechuudha. Sababaan isaatis ardii habashaati uummata habashaati kan kaabadii godhame jechuudha. Quraana keessatti kan dubbatame sa'aatii akkanaa diigaa bara kana keessa diigaa nama akkanaatu diigaa wanni jedhamee hin jiru. Mata habashaa luka qaqallatan jedhaatu diiga jedhame malee jechuudha. Kanaafuu suudii amma yeroo kanatti kana dhageenyaan sa'aatii kaabaan duwwaa jiru kanatti sa'aatii rakkoo keessa jiramu kanatti kana dhageenyaan uummata habashaa suudii keessa jiruufis ta'e Itoophiyaa keessa jiruufis ta'e rakkoo hedduu keessa buusaa rakkoo hamaa keessa buusa jechuudha. Niitii kana mootummaan qabee seeratti dhiyeessuu qaba. Sooshaal miidiyaa kana argamuu qabdi niitiin kuni. لأنه ما في كان درس واحد وراد بتجرتي سلا واي موتما تاو جوارين الربستي أبي الربستي وما في رياضة وقتي شو كمراتو كان هو بلين كي فيديو كان شير كراتي أكنمني هدولارون فدا دين الإسلام نمني كمونة كيسيريو بدبي فما تكاتي ودبيا دين الإسلام نانتو كريف نمني كدبي Ufumaatu qaba malee waan tokko diinii raawwanni ni qannatu hin jiru. Isiin garuu diinii xiqqeessuuf jecha suudii keessa jira, haram keessa jiraatti namootaaf nama walitti buusuuf jechuudha. Garuu wanni kun akka inni ifaan ifatti wanni isin beekuu qabdanu akka inni uummata ardii habashaa muluusaa rakkoo keessa buusuu deemu beekuu qaba jechuudha. Maaliif kana jettee onaan jettan yeroo darbe torban lama darban keessa gaafa ijoolleen Yemen gidduu fi huduuda suudii gidduutti akkasuma bakkeerra yaa'anii viidiyoon jiraara bifa waraabamee gadhiifamu. Sarattiin koo kun maal jetti isinitti fakkaate xiyyaara rukutuu qaba mootummaan sa'aatii kaabaan duwwaa jiru kana keessatti diinii kana keessa hin dhabamu. Waan jarri baaniif maaltu beeka xiyyaara rukutuu qaba jechuudha. Sana keessa miskiinota nyaachuuf gurguraaf deebi'aa baate. Quufaan immoo dhagaafan akkas jedhee kaafaa keessa jira viidiyoon kun akkanatti sheerii ta'uu. Hagam tokko akka rakkoo keessa buusu isin yaaddu dheetiin abdii qabaa. Mootummaan niitii kana jechuudha seeratti dhiyeessuu qabaa. Aggadamuu qabdi jechuudha. Uummata musliimarraa kan siidhamuu qabaa. Rabbiin isaa hidhu nurra. Nama tokko rabbiin fa'aa hidhu inshaallah. Egaa viidiyoo kana jaalattan sheer gochuun dabeetina. Waan hundarra sheer gochuun dabeetina. Jedhaan agarnaa jiru. Farra malaraan illee dibata sa'aa dhaqan. Awwamni illee waan bira namaa osoo hin mala waan ta'eefi. Ramadan kana nama nagaan soomee ta'ee nagadatiif homaa godhu nagaan naaf fayyaa ta'uu qaba.